hadhaa'ee jibbiitiin jiran. Kana maayagayoo makkanatti jiran. Kanaaf ibsattillee akkanaa dhaamtan hangama kiyyaan itti meetiin jira isinillee gara biyyaa. Yoo waan biraa dhabne galuu qaba malee akka halli mijaa'ee fi as keessaa bahuu qabna naaf innillee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi hordoftoota daawwattoota keenya akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii. Ana maamee dhagaa kun dhufeetiin jira. Akkam jirtan nagaan fayyaa qabdan. Kanaaf baay'ee waa'een ibsaa kun baay'ee nama yaachisa. Baay'ee gaafii nutti ta'e isin haga feetan waan feetan jettanis gara irraa gurruu hin qabnu jechuudha. Dhiiga isaa barbaadutti haga ammaa wareegama kafaluu malu kafallee jirra jechuudha. Ammas immoo kafaluuf deemna. Kafaluutti jirra jechuudha. Waan hammaattee jirti. Dhugaa isinii himna. Nu doorsisuun, nutti dhaadachuun, nuti kanaaf bakka hin qabnu. Anaaf ibsalleen lolaaf doorsisaan bilbilaan nutti dhaadachuun wanni takka nu godhan takka hin jiru. Dhugaa isinii hima. Wanni nu godhan hin jiru. Dandeen nu furraa dhoorgana dadhabnu jalumaa godaannaa jiran. Wanni biraan jiru bar. Hiccitii jirus argannee jirra. Mucaan qabame hiccitii rakkoon eenyu bira akka jiru takka lamaan lafa kaa'e. Akka isin argitan sanitti namitti shonqorree ajayituu isa wajjiin harka walitti hidhatanii akka nama wallolee walitti fakkaatanii bitamee waan kana nurra dalage jechuudha. Dalagaa jira. Amma safuuttiin jiru achi ilaaltanii arguu jirtan jiran ifa gala wanni kun ifa gala guyyaa nu dhokatan halkan hordoffiin kennuu nu itti jira nama halkanitti deebi'ee jira hordoffii kiyya halkanitti deebisee jira naannoo mucaan namicha maqaa mucaan dha'isan konkolaataa kiyya kaafadhee naannoo san jira amma naannoo san jira irra baasa namichi sun qabamuu qaba. Namitti magaalaa keessatti mallaqaan nama nu jala bituudhaan ibsa dhabamsiisuudhaaf halkanii guyyaa irratti hojjetaa jirti. Osoo nuti bira jiru, osoo lubbuun jiru akkamitti nu dura dhabama isa dura dhabama malee dhabamuun qabu ibsaan. Yoo waan biraa dhabne galuu qaba malee akka halli mijaa'ee fi as keessaa bahuu qabna naaf innillee. Ulfaatee jira jireenya. Dadhabannee jirra. Rooros dadhabannee jirra. Gahe. Khalaas amma booda isa hojii du'a malee taa'ee laalu'an. Isa dura du'a malee taa'ee laalu'an. Abadan abdii maal dhaadattaa miti. Dhageessitti maan. Mallaqa itti afaan hin baniin. Mallaqa barbaaddasii kennaan ooyuu kottu. Mallaqa dhimma biraa yoo qabaatte dhimma biraa qaba jedhi malee waa'ee mallaqaatii miti. Dhimma itti qabdu akkan achi ilaalessi keessa mul'atu jirutti. Ati nama ibsaa dhayeeyyuu beekuun ortodeetiin shakkii jira. Shakkiin itti nayitee jirta mallaqa jetta malee. Atis uf kabajuu baannaa maammeen siin gahaadhaati. Xurii kontee qeensaa jalanatti hin geettu. Hadhooyinee jirra akkanaanu bakka itti dhabamsiifnu barbaadaa jirra. Muka huddutti naynee furraasi dhoorgina nuti. Dhugaa sii maal. An akka ibsallee ijoolleen hin kuuta'u. Ibsaan ijoolleen rakkataa jira malee ijoolleef mataa qaqqabachuu jira malee maammeen eenyuuf mataa qaqqabata bibi. Ibsaa yoo ijoollee kuutaa eenyuuf hin kuutaa samissi dhayeetiin asii deema. Ibidda sitti qa'ee gatti si naqe hudduu gassi deebisee si bira deeman. Uf kabajataanaan uf kabaje. Dhaabadhaa yaa ibsarrallee dhaabadhaa. Dhaabachuu baannan tankaarfii jiru walirra fudhan. Kuni hiccitii namittiin magaalaa keessatti nama ijaarratee jirti arginee jirra. Humna kennaa ol waan ijaaramina fakkaatan akka achi ilaalutti. Yaani nama ibsaa rasaasan dhaye hanga ammaa arguu dhabuun kenna. Haga ammaa laalame anaa fi ibsaa taanee haga ammaa barbaachi kenna. Gaafiinatti ta'e nama nu jala dalaguu jiran si'a. Nama hiccitii kenna beekuu jiru si'a. Yoo naaf ibsaan irra olii gallee tankaarfii asiin achi fudhande asii bahe mana kanan jiru wallahi hin agarre taariba deeme eenyu kijibdan ofirraa isin dhoorgina nuti amma booda
nama ibsaadha illee ni baafnaa mee ni baaf arguuf teettan nu eeggadha du'aa keessanii nu cinaa dhaabbadha sodaa namaa hin qabnu rabbii keenya tokkicha malee nama ima hin sodaannu abadan asii ganna qaltan malee nama ima hin sodaadhu wallahi konkolaataan irra baasan abbaa fedhe mantaan sodaa takkan qabuufan ibsaa kanallee ni godaana maatiin kiyya galuu qaba anis galuu qaba sodaa namaati wanni galchuun jiru yoo fedha keetiin galuu barbaadde malee yoo fedha keetiin biyya kana gadhiisuu barbaadde malee nama sodaadhaaf wanni ati deessitu hin jiru nama sodaaf wanni ati biyya kana gadhiiftu hin jiru muka itti naynee ofirraa dhoorgina cafa hidheet barbara eegen naynee ofirraa dhoorgina akka itti dhoorginu na siima abbaa fedhe maantaan gizee kophaa jirtu sanuyyuu ni dheeressite ni obsite ni dabarfatte ofirraa dhoorgaa turte amma ka'an si wajjin jiru dhiisi mataa ol qabadhu deemi rasaasan isii addaan facaasan rasaasan takka wanni akkana isa jira qoosaa dadhabannee jirra rakkoos dadhabannee jirra cinqis dadhabannee jirra dhugaa isinii himaan dadhabanne rakkoo hiraara dadhabanne hingaa ka durnu roorreeftanis ni gaa bas kanaaf kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyyaa gadhumatti nu faana tura isiniin jedha maaliif konkolaataa dhaabetiin fageessitiin dhaabe naannoo mana sanirraa leesh konkolaa akka hin shakkine manni isaan keessa jiran kun namicha mucaan maqaadha isaniin barbaadu deeman amma iccitii guddaa namicha mucaan amma ibsaan qabe sun ibsaan gadhiise sun rakkoo guddaa iccitii inni hime san iccitii san baasuun qaba kanaaf bakka san dhaqee yoo waan san itti milkaa'e ibsatti ka bilbilu ta'a ibsaan bilbilaa wal quba qabna ibsaan na boodan yoo inni itti bilbilee dhufa yoo waan san immoo argin nan bilbilaaf jechuudha wanni xaaruuf hin jiru amma naafi ibsaan magaalaa keessa facaaneet formishiina guuraa jirra jechuudha kan nama mallaqaan bituudhaan nama waan san dalagarratti shoora taphataa jirra yeroo dhiyoo keessatti gabbaafnee abdii qabna kutannee hidhannee kaanee jirra yoo dadhabne jalaa biraa deemna kan hubadha du'aa keessanii nu cinaa dhaabbadha rabbi sinaa milkeessuu jedha wallahi du'aa teessan nu cinaa jiraannan wanni nu dandasin jiru wanni milkaa'uu dhabnu hin jiru jechuudha ofirraa dhoorgina haga biyya kanaa keessa deemu angara kiyya deemu murteeffadheetiin jira itti maa ibsallee akka galu an dhugaa isinii maan ana ka rabbi dubbadhaan deemu murteeffadheetiin jira wallahi murteeffadhe hadhaa'ee jibbiitiin jiraan kana maa yaagayoo makkanatti jiraan kanaaf ibsattillee akkanaa dhaamtan angama kiyyaan itti meetiin jira isinillee gara biyyaa jedhanii itti naayimaa isin jira kabajamtoota hordoftoota daawwattoota keenya du'aa keessanii nu cinaa dhaabbadha kanaaf amma konkolaataa kiyya asumatti dhaabeetiin ka'ee gadi bu'ee konkolaataa keessaa gadi bu'ee kan naannoo kana keessa maaltu jira amma naannoo to'ataa jirra ibsalleen gara bira kutee bakka itti formishiina dhageenne deeme jechuudha anis immoo konkolaataa fageenyatti dhaabeetiin ka'ee bu'ee kan wanni godhu taana jechuudha hanga dhumattaniin hordofaa jirtan yaadan akka nu bira jirtan nama ibsaadha isaan baaftan moo hin baafne yaada jedhu eegaa jirtan jechuudha anaaf ibsaan akkuma wadaa walii seenne gargaraan gaa akkuma isin argitan mucarrallee hiccitii jiru argannee jirra hiccitii jabaa mucarraa argannee jirra amma kanaaf hiccitiin guddaan rakkoon guddaan bakkii jiru namittiin san to'annaa jala oolchuu qabna jechuudha namittiin ajeeytuun sun mucaan maqaa dha'ee jira nama isa erge nama rakkoo kana qabu ifatti adda baasee jira jechuudha kanaaf kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya nu faana tura hordoffiin keenya akkuma itti fufetti jira jechuudha wanni ta'e nuuf hin jiru namni jirana onnee dhaban somban nama xiixaa jette oromooni kana haga dhumatti nu faana tura eessa akka ta'e eessa akka seene eenyu kanaaf hanga dhumatti nu faana tura kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya yeroo hedduu wanni na aarsu wanni na garaa na gubu shira xaxanii waliin nama dha'uudhaaf wannu nyaachisuudhaaf wannu lolchisuudhaaf wanni akkasii hin dalagu gonkumaa jechuudha
namni ibsaa dha'uuf deeme har'a namni ibsaa dha'ee har'allee boru ana ajjeesa boru natti dhufa kanaaf wanni an callisee salaalu jiru jechuudha kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya amma dukkana keessa deemaa jira jechuudha gattaa'itiin xiqqoo isinitti haasa'e naannoo namicha mucaa maqaa dha'isan argeetiin jira jechuudha naannoo san bakkitoo naa wazzafaniitiin jiranii ani immoo naannoo san bakkitoo san dhaqee namichi sun namichi mucaan jedhe sun ni jiramoo mana isaa naannoo san sirriitti hubadhee ibsatti ka bilbiluu ta'a jechuudha kabajamtoota hordoftoota daawwattoota kiyya akkatti waliin dhiif haga gumaa isaa baafnutti yoo dadhabne jara na jalaa godaanna yoo dadhabne jireenya biyyatti jiraachuu dadhabne yoo hiraara fi cinqii dadhabne dandeenyu ofirraa dhorgan dadhabnu biraa deemna gara biyya teenya biraa gala jechuudha kanaaf hanga dhumatti nu faana tura isin jedha kun nu faana tura konkolaataa keessa bu'eetiin jira jechuudha asiin achi deema akkuma isin argaa jirtan jechuudha asiin achi kutee naannoo kana hidhammanni beeytan kanaaf hanga dhumatti nu faana tura inshaallah kan itti milkaa'u ta'a kan itti najja'u ta'a rabbi nu gargaaru rabbi irra nu aansuu isin jedha kanaaf nu faana tura kabajamtoota daawwattoota kiyya haga Allah rabbi irra nu aansuu naannoo kana hidhammanni beeytan haga dhumatti nu faana tura waan irra geenne isin hima waan irra ga'eenatu isin hima jechuudha kun gibbiin kana jedhanii kanaaf haga dhumatti nu faana tura